Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufee jira. Akkaataa onlaayinii irraa meeshaa adda addaa huccuus ta'e waan feetan onlaayinii irraa itti bittan yookaan immoo itti xalabdan haala salphaa ta'een waliin ilaalla. Baay'ee salphaadha. Steepiin isaa onlaayinii irraa manuma teessanii waan feetan ajajachuu dandeessu. Haala kamiin akka foormii isaa guutuu dandeenyu akkasuma biyya feetan yoo jiraattan haala kamiin akka xalabuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana tuquu hin dagatina. Erga subscribe gootanii booda like kun sakandii xiqqoo isinitti fudhatti like gochuudhaan eegalaa isiniin jecha haala kamiin onlaayinii irraa meeshaa xalabuu dandeenya ka jedhu waliin haa ilaallu. Aappii tokko buufattu jalqabaa jechuudha. Aappii tokko buufachuudhaan foormii guuttantu jira. Foormii sana haala kamiin akka guunnee onlaayinii irraa biyya feene teenyee xalabuu dandeenyu waliin ilaalla. Play Store irra seentanii Play Store keessan irraa Shein jettaniituma sarchii godhattu. Shein jettanii yeroo isin sarchii gootan jalqaba irratti isiniif dhufa. Shein Fashion Shopping waan jedhuun isiniif dhufa. Aappii kana gadi buufattu jechuudha. Shein Fashion Online Shopping Online ka jedhu kana gadi buufattu jechuudha yookaan install godhattu jechuudha. Aappii kanarra biyya feetan teessanii waan feetan xalabachuu dandeessu jechuudha. Aappii kana erga gadi buufattanii boodaga open gochuudhaan irra seennee waliin haa ilaallu. Aappii kana banne haala kamiin akka foormiin isaa guutamu haala kamiin akka onlaayinii irraa xalabuu dandeenyus waliin ilaallaa jechuudha. Aappiin kun jalqaba yeroo akkanatti bantanigaa haala kanaan isinii fida. Language fi biyya isin jirtan inni nu jalqabarra isiniif kaaha. Biyya isin keessa jirtan jechuudha. Inni nu ofiif isiniif kaaha. Languages filachuu dandeessu afaan ittiin xalabuu barbaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti callisee Saudi Arabiyaa haa godhu. Saudi Arabiyaa biyya feetan teessanii gochuu dandeessu waa takka salphaadha. Sanaan booda jala sanatti gaa Go shopping ka jedhu jira. Go shopping sana tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Go shopping ka jettu kun jirti. Go shopping sana tuqnee gara fuula duraa adeemna. Isii kana X-dhaan irraa balleessu. Haala kanaan nuuf bana aappichi haala kanaan erga nuu banee booda jala sana mallattoolee adda addaa jiru. Mii ka jettu ka dhumarra jirtu ka mallattoo mataa namaa qabdu sanarra tuqanna. Login gochuu qabna. Register goone akkaawuntii banachuu qabna. Mii ka jettu kana tuquudhaan gubbaa irratti wantoota adda addaa isinii fida. Miis ka jettu sana yeroo isin tuqxan jechuudha. Sign in fi registerii jira gubbaarra. Jalaayis sign in gochuu dandeenya yookaan immoo gubbaarraayis sign in register gochuu dandeenya jechuudha. Gubbaa sanarra sign in register jedhee jira yookaan mallattoo seetingii tuqattu rakkina takka hin qabu. Mallattoo seetingii gubbaa jiru tuquudhaan sign in register jedhee jira. Achirra tuqanna yoo duraan qabaanne sign in fayyadamna hin qabnu waan ta'eef registerii tuqnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yookaan iimeelii jira. Lakkoofsa bilbilaa itti guutuudhaan continue goona. Lakkoofsa bilbilaa continue itti guunnee yeroo continue tuqnu koodii erga lakkoofsa bilbilaa keenya irratti koodii sana asirratti katabannaa jechuudha. Koodii lakkoofsa bilbilaa irratti nu ergame sanduuqa nu kenname kanatti guuttannaa jechuudha. Koodii dijitii 6 lakkoofsa bilbilaa irratti ergame yeroo nuti guuttanne registration successful nuun jedhee right nu godha. Confirm ka jedhu jala jira. Confirm ka jedhu sana tuqnee gara fuula duraa adeemna. Ammallee mii ka jettu sana tuqna. Foormii tokko guunna waan ta'eef mii ka jettu ka jala jirtu ka dhumarra jirtu kan mataa namaa qabdu san tuquudhaan ammallee mallattoo seetingii gubbaa jiru tuqna. Ammallee mallattoo seetingii gubbaa jiru tuquudhaan adireesa keenya guutuu qabna. Kanaafuu address book jedhee jira. Address book ka jedhu kana tuquudhaan foormii itti guunna. Bakka jireenya keenya naannoo jarri meeshaa sana itti nuu fidan jechuudha. Erga meeshaa filannee kanees gochuu dandeenya garuu jalqaba haa goonnu. Add a shipping address jira. Add a shipping address sana irra tuquun gara fuula duraa deemna. Foormii irratti guutamu foormii adda addaa nuuf fida. Foormii kana haala kamiinuu yoo guuttan inni nuu isiniif sirreessa waan akka rakkina hin qabu. Akkasuma yeroo isin ordera gootan yookaan yeroo isin xalabdan isiniif bilbilu waan ta'eef rakkina hin qabu. Jalqabarra biyya keessan kaa sanaan booda first name jira. Maqaa keessan itti katabdu jechuudha. First name irratti maqaa katabuudhaan gara gajjallaatti immoo last name jira. Ammas maqaa abbaa itti katabnaa jechuudha sanduuqa lammaffaa irratti. Tokkoffaa irratti maqaa keessan, sanduuqa lammaffaa irratti maqaa abbaa, sanaan booda lakkoofsa bilbilaa itti guuttuu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa erga guunnee kaanee gara gajjallaa sanatti address line waan jira. Naannoo jirtan
maqaa naannoo jirtanii sana itti katabdu jechuudha. Maqaa naannoo jirtanii erga katabdanii kaatanii gara gajjallaatti immoo maqaa naannootii fi lakkoofsa manaa yookaan biildingii irra jirtan appaartimantii naannoo isii xiqqoo jechuudha. Mandara keessan fi lakkoofsa manaa yoo itti katabdanis rakkina hin qabu. Lakkoofsa mana keessanii bakka jarri itti meeshaa isinii fidan jechuudha. Siitii jira magaalaa keessan irratti barreessitu. Erga magaalaa barreessitanii waa hunda fixattanii kaatanii asirraa maqaa lakkoofsa bilbilaa magaalaa keessan naannoo keessan lakkoofsa manaa erga katabdanii kaatanii seeviin jala jira. Seevii tuqxu jechuudha. Seevii yeroo tuqxanii nu duubatti isin deebisa. Duubatti deebi'uudhaan hoomii irraa waan feenu xalabanna. Hoomii kana tuqnee gubbaa irratti fakkeenyaaf qamisa barbaanne taana direes jedhanii sarchii gochuu. Inni nu achirratti kadhalaa kadhiiraa jedhee isinii fida waan feetan fakkeenyaaf direes jedhee sarchii godhu sarchiis gochuu dandeenya waan barbaanne waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan waan qamisiidhaan wal qabate nuu fidaa jechuudha gara gajjallaa sanatti. Yeroo inni haala kanaan isinii fide waan feetan amma xalabuu eegaluu dandeenya jechuudha. Tokkoon isaa jalatti mallattoon ida'uu ni jirti. Mallattoo ida'uu sana gatiin isaas ni jira. Gatii isaa ilaalaa waan nutti tole mallattoo ida'uu kana tuyna. Yeroo nuti tuyne saayizii barbaannu smoolii, miidiyeemii, laarjii. Miidiyeemii godhee R2 baagiin godhaa jechuudha. Ammallee kabiraa filachuu barbaada taanaan ammas kabiraa ilaaleen ida'uu jala isaa jiru tuquudhumaan saayizan barbaadu filadha. Small, medium, large. Laarjii haa filadhu R2 baagiin godha. Erga haala kanaan goonee kaanee mallattoon tokko gubbaa jira. Mallattoo kanarra tuquudhaan shipping bag wanni nuti filanne as jira. Waan barbaanne achi keessaa dhiisuu barbaannes kan raayitiitti godhame raayitii irraa kaafne fakkeenyaaf kanas hakaasu tokko qofa ordera godhu. Qamisii tokkoon kana kan miidiyeemii jalee filadhe. Check out ka jedhu kanan tuqaa jechuudha. Check out yeroo nuti tuyne haala kanaan nuu baasa. Akkaawuntii baankiitiin kaffaltamoo yeroo meeshaan sii dhufe kaashii kaffalteedha. Cash on delivery ka jedhu filanna. Kana jechuun yeroo meeshaan naa dhufen harkatti kaffalaa waan jedhu isa jalqabaa filannaa jechuudha. Erga isa jalqabaa filannee kaane place order goonaa jechuudha. Isa kaan ni dhiifnaa jechuudha. Akkaawuntii baankiitiin waan adda addaatiin kaffaluu dhiifne cash on delivery. Uffannaan keenya wanni nuti filanne gubbaa jira gatiin isaa akkasuma cash on delivery. Kaashiin kaffala yeroo meeshaan kiyya naa dhufe harkattan kaffalaa waan jedhu erga filannee kaane place order jedhee jala sana jira. Place order ka jedhu kana tuquudhaan ordera goonaa jechuudha. Place order yeroo goone guyyaa inni itti nuuf dhufu nuu himuu isaatiin dura koodii lakkoofsa bilbilaa keenya irratti yoo erge koodii san itti barreeffanna. Abbaa bilbila sanaa ta'uu keenya mirkaneessinaa jechuudha. Amma orderri keenya deemee jira. Verify successfully. Guyyaa inni itti nuuf dhufu waan mara nuuf himaa jechuudha. Jala sanatti confirm nuun jedha. Confirm kana tuquudhaan confirm goonaa jechuudha. Irra deebinee mirkaneessinaa jechuudha. Baay'ee salphaadha confirmed. Amma mirkaneessinee jirra jechuudha. Meeshaa xalabannee finnee jirra. Guyyaa nuuf dhufe meeshaan sun nuuf dhufe nuuf bilbilu yoo lakkoofsa manaallee dogoggora goone ni sirreessina. Bakka nuti jirrutti dhufanii meeshaa keenya fidanii maallaqa fudhatu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan ordera godhachuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.